Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u dhaggeeffattoota TV humna wangeelaa Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa torbanoota darban qabaanneef maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Hundumti keessanii yaada Waaqayyoo barbaada akkasiin turtan warri kana dhaggeeffataa turtanii abdii guddaa isaan godha. Warri immoo isin jalaa ba'ee sa'aatiin isaa isin hin mijoofne YouTube irra dhaxxanii Power of Gospel Church yoo jettanii argachuu dandeessu. Facebook keenya irraas dhaxxanii argachuu dandeessu. Torban lamaan darbanii waa'ee yaada Waaqayyoo beekuu isa jedhu irrattitu walii wajjiniin annee ilaalle. Dubbiin kun dhibaa akka ta'e macaafa qulqulluun gadi fageesseetu nutti hima. Yaadni Waaqayyoo maal akka ta'e gargar baasaa jedhaan warra Roomeetiin Phaawulosi, warra Efesooniin immoo jaalalli Waaqayyoodhaa maal akka ta'e qoraatii ilaalaa jedha. Qoraatii ilaalaa. Biyyi lafaa beekumsa qortee bira ga'uudhaaf horii guddaa akka isaan dhangalaasanii yeroo baay'ee akka dhangalaasanii humni beektotaa gurguddaan akka achirratti dhangala'u gaafa jalqabne walii wajjiniin ilaalleerra. Waa qoratanii argachuun waan waggaa tokkotti ta'u waan waggaa lamatti ta'u miti. Waggaa 20 waggaa 30 isaan fudhata. Namoonni tokko utuu waa qoratanii utuu waan qoratan sanatu hin arginitu ofii isaaniitti namatti aanutti dabarsaniitu kan du'an nama baay'eetu jira. Kanaaf waa qoratanii arguun waan salphaa miti. Waanuma galgala tokkotti arganii waanuma bor argan miti. Waanuma bor iftaanii miti. Garuu Waaqayyo akka kana miti. Nama na barbaadutti ofii koon argisiisa. Yoo isa barbaaddan isin Waaqayyo isinitti of agarsiisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Kanaaf isa walii wajjin ilaalle egaa torbanarraa yaadatti yoo ta'e warri yaa gooftaa naan jedhantu mootummaa kootti gala miti jedhe gooftaan. Eewutu gala jennaanitu warra jaalala abbaa koo isa waaqarraa godhan jedhe. Ofii isaatii iyyuu immoo kan koo nyaanni koo jedhe jaalala abbaa koo isa waaqarraa gochuudhaan. Sababii dhumti ani waaqarraa gadi bu'eef iyyuu jedhe maal gochuudhaaf jedhe jaalala abbaa koo isa waaqarraa raawwachuudhaaf dhufeedha. Kanaaf sababii dhumti jireenya keetii kana ta'utu irra jira. Oh hallelujah. Yoo baratte sababiin barachuu keetii, yoo hojjette sababiin hojjechuu keetii, sababiin jiraachuu keetii maal ta'utu irra jira? Maal ta'utu irra jira? Jaalala Waaqayyoo isa waaqarraa raawwachuudhaaf ta'utu irra jira. Kanatu barreechuudha. Isarrattitu qabxii tokko kaafnee turre akkamittiinitu jaalala Waaqayyoo barrasa jedhu tokkoffaa karaa dubbii isaatii kana barranne. Karaa dubbii isaatii barranne amma garuu dubbii Waaqayyoo dubbiseetanii kadhannaa gabaabaasaa godha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irraa akka jedha. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaaf yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti jedha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo waa'ee keenyaaf yaaddee yaada gaarii of duraa kan qabdu. Kaleessa yaadde miti waa'ee keenyaaf engadda yaadde miti. Utuu biyyi lafaa hin uumin duratu waa'ee keenyaaf yaada qopheessite. Yaadeetti nurratti qabdu yaada karaatti hafuu hin dandeenyedha. Yaa Waaqayyo yaada dhaabbata, yaada fiixaan ba'u, yaada galma ga'uu danda'udha. Kanaaf si galateeffannaa maqaan kee bara baraan galateeffamu. Warri har'a dubbii kee dhagaan immoo yaada kee akka isaan beekaniif, yaada kee akka isaan hubataniif qalbii isaanii bani. Hafuura keetiin yaada isaanitti agarsiisi. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Kutaa nama dubbisee Ermiyaastu dubbata. Waaqayyo karaa isaa maal jedhaa? Yaada ani isiniif yaadee jedha. Yaadeera yaadicha already malee yaada ganaa yaadu miti. Yaada kanaan dura yaadee qopheesseera. Waaqayyo waa'ee keetii fi uumamuu biyya lafaa duratu yaadee qopheesse. Waan dhumaadha waa'een kee Waaqayyoon biratti. Hallelujah. Waan dhumaa taa'ee si eegaa jira. Yaadicha bartee keessa akka lixxu barbaada malee sichitu Waaqayyo waa si yaada miti. Kanaaf yaada waa'ee koof qopheessi jennee kadhanna miti nuyi. Yaada waa'ee koof qopheessitee fuula kee duraa qabdu natti argisiisi jenneetu Waaqayyoon kadhanna malee yeroo arginu isa kaleessa ofii isaatii hojjetee fixetu. Uumamuu biyya lafaa dura jechuu kooti yeroon kaleessa uumamuu biyya lafaa dura isa ofii isaatii biyya hafuuraa sana keessatti biyya waaqarraa keessatti hojjetee fixeetitu si wajjiniin immoo jalqaba Waaqayyo. Isaaf keessa deebiidha. Siif garuu jalqaba ta'a jechuudha. Yaada sana immoo ana duwwaatu beeka. Ati iyyuu hin beektu jechuudha. Waa'ee namni kan biraa beeku miti. Sababiin isaa maaliif yoo jettanii namni kan biraa yaada sana akka inni sirkatti hin balleessineef yoo sitti himeera ta'e yaadicha ati iyyuu nama kan biraatti himtee namoonni sirkatti waan balleessaniif
yaadi waaqayyoo immoo yaada baduu hin dandeenye, yaada karaa tafuu hin dandeenye, yaada ooluu hin dandeenye sababa ta'eefitu waaqayyo yaadicha si jalaa sin dhokse. Anuma duwwaatu beekaadhe waaqayyo, of duwwaa bira kaa'e waaqayyo yaadicha, harka isaa keessatti qabate waaqayyo yaadicha. Kanaaf yaadi si yaadame harka isa amanamaa waaqayyo keessa jira. Harka diinni hirkaa butuu hin dandeenye, harka namoonni hirkaa fuudhanii balleessuu hin dandeenye, harka tis hirkaa fuutee balleessuu hin dandeenye, harka isa amanamaa keessa yaadi siif yaadame jira. Maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Anaan waan na dinqu macaafa qulqulluu kana keessa waaqayyo Nohitti dhaqeetu dubbate. Maal jedhaani? Bishaan badiisaa fideetanii sababantii waaqaa jalaan haxaa'ee balleessaadhe waaqayyo, lafarraan balleessaadhe. Sababiin isaa bara sana namni cubbuudhaan waan guutameef, waaqayyoof abboomamuu waan dideef, saba uumuu kootti nan gaabbe amma waaqayyo jedhutti waan ga'eefi nan balleessaadhe. Namoonni markabichatti galan immoo ooluu danda'anii fi ammayyuu karaa fayyinaa nan qopheessaa jedheetu waaqayyo karaa ittiin namoonni ooluu danda'an hojjedhonee markaba qopheessee dheennohin. Waaqayyo yeroo dheekkamu karaa namni ittiin keessaa ba'u hin fida. Badiisi yeroo dhufu karaan ittiin ba'an jira. Qoramsi yeroo dhufu karaan ittiin ba'an jira. Yeroo hundumaa waaqayyo karaa qopheessa sababa ta'eef karaa qopheesse karaa namni ittiin ooluu danda'u. Gaafa Addaamiif waan cubbuu hojjetanii jannata keessaa gadi ba'anis karaa qopheesse waaqayyo. Bofaa fi sanyii dubartittii gidduu diinummaan kaa'a jedha. Inni dubartittii irraa argamu mataa bofichaa dhidhiitaa, bofichi immoo koomee isaa iddaa'e. Waan jaarsoliin ta'anii, waan mootonni ta'anii araarsuu hin dandeenye diinummaa guddaa isaan gidduu kaa'a jedha. Gidduu kaa'a. Egaan sanyiin tokko dubartittii irraa dhalatee maal akka inni godhu mataa diinaa akka inni tumu. Namoonni cubbuudhaan kufanii du'a jalatti garba ta'aniiru. Haa ta'uyyuu malee karaan qopheessaadhe waaqayyo. Yeroo hundumaa waaqayyo karaa qopheessaa. Har'a natti dukkanaa'e, natti cufame, karaan keessaa ba'uun dhabe kan jette obboleessa koo obboleettii koo ansittan hima karaa sii qopheesseera waaqayyo. Yeroo hundumaa karaan keessaa ba'an jira. Waan keessa galte keessaa, waan kufte keessaa, waan sitti naanna'e keessaa, marsaa diinaa keessa, xaxaa namootaa jala yeroo hundumaa karaan ba'an jira. Karaa qopheesse waaqayyo. Kanaaf bishaan badiisaatiin biyya lafaa guutummaa balleessuuf yeroo jedhu karaa ittiin keessaa oolan immoo waaqayyo markaba qopheesseedhe Nohiidhaan. Markaba sana qopheesse Nohi. Waggaa 120 guutuu markabi sun Nohi hirka teesse. Markaba sana waggaa 120 hojjete. Isatu hojjete, Nohitu hojjete. Haa ta'u malee gaafa waaqayyo bokkaa roobsuudhaaf jedhu dhufeetu maal godha? Uumama hundumaatti galchee, kormaaf dhalaatti galchee, kormaaf dhalaatti galanii waggaa 120 lallabee Nohi biyya lafaa irratti. Namoonni tokkoyyuu fayyuu hin dandeenye maatii isaarraa kan hafe. Yaadichi yaada waaqayyooti. Yaada waaqayyoo sababa ta'eef namni hundumtuu duukaa fiiga miti. Yaada waaqayyooti yaadichi. Garuu namni duukaa deemu hin argamne. Warra yaada waaqayyoo duukaa deeman waaqayyo si haa godhu. Ergasii booddee ergatti hundumtuutti galanii booddee waaqayyo dhufeetu balbalicha dudduubaan Nohitti cufeera. Furtuusaa fudhatee sokke waaqayyo. Itti laanne Nohitti furtuusaa ilaalaa markabichi waggaa 120 Nohi hirka taa'e. Amma garuu waaqayyo balbalicha cufeetu furtuusaa fudhatee sokke. Maaliif Nohi balbalicha banee akka inni of hin balleessineef. Furtuun yoo sitti kenname ofii kee balleessita. Kanaaf wantoota tokko tokko firkatti qaba waaqayyo. Akka ta'u balleessitu waan hin barbaanne. Adaadaa isaatu ala jira. Wasiila isaatu ala jira. Ijoollee isaatu, firoota isaatu ala jira. Hiriyootatu ala jira. Namoota inni jaallatutu ala jira. Namoota inni rakkina baay'ee wajjin dabarsetu ala jira. Isaan dhufanii rukutuu danda'u. Garaa laafee isaanii banuu danda'a. Yeroo banu bishaanichi olitti gala. Warra achi keessa jiran uumama hundumtuu hin badu. Akkas akka ta'u waaqayyo waan hin barbaanneef. Inni waa'ee keenyaaf of eeggatu waaqayyo. Inni akka qaroo ija isaatti nu ilaalu waaqayyo. Wanta nu ittiin of balleessinu nutti hin kennu. Harka isaa keessatti qabata. Kanaaf furtuu sana harkaa fuudhee sokke. Ammas yaada sana waaqayyo of bira kaa'e. Ana duwwaatu beekaa. Sittuu hin laanne. Yoosef abjuu'ate. Abjuu sana gadi fuudheetu obbolootuma isaatti hime. Sababuma abjuu sanaafitu obboloonni jibbaniin sababa abjuutii fi sababa uffata bareedaa uffatuuf. Obboloonni jibban irratti ka'anii hamma du'aatti dabarsanii kennaniin ofirraa fuudhanii biyya ormaatti gurgurani. Maanni abjuutti kenne waaqayyo abjuu sana qabu wallaaleen immoo isaanitti firfirse.
yoo sitti kenne qabu wallaalta yoo sitti kenne gadi baafteetu namoota hin taanetti kennita namoota kiyyoo sii qopheessanit namoota boolla sii qotanit namoota du'atti dabarsanii si kennanit namoota ofirraa si darbatanitti kennita akkati ittiin baddu waan hin barbaanneef yaadichoo biratti qabe Waaqayyo haleluuyaa tam dinqiidha yaadni Waaqayyo yaadni kun garuu yaada waan itti barbaaddu sana fiixaan baasuuti jedha yaada nagaati jedha yaada boqonnaati jedha yaada jireenyaati jedha yaada Waaqayyo sirratti qabu yaada ulfinaati yaada Waaqayyo sirratti qabu yaada barabaraati yaada Waaqayyo sirratti qabu maqaan Waaqayyoodha barabaraan kan eebbifame haa ta'u attamitti yaada Waaqayyo baruu dandeenya san torbanarraa jalqabeettan isin deebisa gaa tokkoffaani karaa dubbii Waaqayyo sabarreeffamee jiru kanaatiin karaa dubbii kanaatu Waaqayyo yaada isaa namatti ilaa firoota koo kuni kan inni barreeffame fuula qulqulluudhaan kanaaf kun yaada Waaqayyo dubbata yaada namaa miti hin geeddaramu macaafa qulqulluun kuni irraan irratutti hin dabalamu yaada Waaqayyooti kun Isaayyaas 55:11 irraa akkuma ilaalle bokkaan waaqarraa roobee lafa akka ciisu erga lafa bira ga'ee booddee immoo waa akka biqilchu bokkaadhaaf lafti wal arguu isaarraa kan ka'e waa akka biqilu erga biqilee immoo sanyii kennuunsaa akkan oolle isa buddeen nyaatu buddeen isa sanyii facaafatuuf immoo sanyii akkuma kennu akkasumaadhe Waaqayyo dubbiin koo waan itti ergame sana utuun hojjetin gara kootti hin deebi'u dubbiin Waaqayyo kuni waa hojjechuudhaafitu ergame jechuudha biyya lafaa irratti waa hojjete jechuudha kun jireenya namaa qareetu bifa Yesuus Kiristoosiin namarratti baasuu danda'a dubbiin Waaqayyo kun kanaaf Waaqayyo dubbii isaa kanaanitu maal godha yaadas keenya yaada isaarraa isa fagoo ta'e kanatu fidee walitti tokko godha kuni yaada namaaf yaada Waaqayyoodhaan walitti araarsa namoota yaada isaanii keessa baaseetu yaada Waaqayyoo keessa galcha kun yaada Waaqayyoo namatti agarsiisa yeroo kanaan guutamnu yaada keenya gataa yaada keenya dhiisaa yaada keenya buusaa yaada Waaqayyoo argaa yaada Waaqayyoo hubataa yaada Waaqayyoo nuu galaa yaada Waaqayyoon guutamaatu adeemna jechuudha xiyyaarri lafarraa yeroo ol kaatu lafumarra deemaa jalqaba gommaa qaba waan ta'eef jalqaba lafarratu adeema adeemeetu amma tokko erga adeeme booddee suuta dheetu ol ka'a adeema hammuma xiyyaarri sun ol ka'a adeemnitu waan lafarraa fagaataatu adeemna kanaaf wanti lafarra jiru maal ta'e nutti mul'ata adeema xinnoo ta'eetu nutti mul'ata adeema konkolaataan xinnoo taatee nutti mul'atti manoonni gurguddaan xinnoo ta'anii nutti mul'atu gaaronni gurguddaan xinnoo ta'anii sababii maaliitiif sababii nu ol baaneef yoo gadi buune garuu asii ol jennee ilaala dheeraa ta'an nutti argamu gurguddaa ta'an nutti argamu gaafa nu isaan irra dabarree adeemaa deemnu irraa fagaataa waan deemnuuf xinnaa fakkaatee nutti argama yeroo dubbii Waaqayyoo kana nyaannu yeroo dubbii Waaqayyoo kana dhunnu hin dhugama akka bishaaniitti hin nyaatama akka buddeeniitti hin dubbifama duwwaa miti kun yeroo sana maal ta'a adeemna waan lafarraa keessaa yaada lafaa keessaa yaada seexanaa keessaa yaada biyya lafaa keessaa yaada mataa keenyaa keessaa ba'aatu adeemna yaada Waaqayyoo keessa lixaatu adeemna waan lafarraa fagaachaa waan waaqarraatti dhiyaachaa adeemna annee yaada Waaqayyoo keessa galla maqaan Waaqayyoo barabaraan kan eebbifame haa ta'u xiyyaara kana keessa yoo teessani xiyyaara kana yoo yaabbatani xiyyaarri kun naqeetu Waaqayyo keessa isin galcha haleluuyaa Waaqayyo keessa isin galcha kanaaf wangeela akka kopheetti jedha miti Phaawulos miilla koottiin kaadhaa akka kopheettitu miilla koottan kaadhaa kana jechuun maanni akka kanaattan jiraadhaa jechuusaati akka dubbii Waaqayyoo kanaatti Maaloon wanti nawwe biyyi lafaa guutummaa tokko dubbii Waaqayyooti jiraatte kunu jannata ta'amsila firoota ajjeesuun hin jiru machaa'uun hin jiru hawwiin hin jiru kajeellaan hin jiru hanni hin jiru sobin hin jiru inni tokko sakaan dabarsee kennuun hin jiru jaalalatu jira nagaatu jira boqonnaatu jira inni tokko sakaan yaadutu jira hin hawwisanii biyya lafaa akkasii maqaan Waaqayyoo galateeffamu kanaafitu biyyi lafaa kanaana bultuuf kenneef Waaqayyo kan akka kopheettan kaadhaa kan akka konkolaataatti yaabbanna kan akka xiyyaaraatti yaabbanna inni kun nu fuudheetu ol ba'a gaafa isa kana yaabbannu Faarsaa Daawit boqonnaa 40 lakkoofsa 8 Faarsaa Daawit boqonnaa 119 lakkoofsa 500 irratti yoo ilaaltanii seera kee na barsiisiidha isaan ibsaa miilla kootiitiidha seera kee na barsiisiidha natti agarsiisi maaloo seera keedha Waaqayyoodhaan maaloo seera kee natti agarsiisi
maaliif jennaan isaan ibsaa miilla kootiiti miilla kootii fi ifa kennu karaan irra deemuun beekaa yeroo sana karaa namaarran deemu karaa mataa koorran deemu karaa seexanaarran deemu karaa biyya lafaarran deemu karaa keerran deemaa yeroo sana ammam karaa waaqayyo irra deemuudhaaf hawwitanii karaa inni gara jireenyaatti geessu dhiphaadha namoonni baay'eenis irra deemanidha karichi garuu jireenyatti geessaadha sababii karichi dhiphaa ta'eef sababii karichi rakkisaa ta'eef namoonni baay'een irra deemanidha namni immoo lafa namni baay'een karaa namni baay'een irra deemuu jaallata namni kophaa deemuun jaallatu namni kophaa deemuu nama wajjin deemuu jaallata namni nama baay'ee jaallata namni baay'een yoo keessa jiraate dhugaa fakkaata namootatti namni baay'een yoo keessa jiraate itti tola namootatti nama baay'eetu jira abalufaayyuu jira karaanni bal'aan karaanni badiisatti geessu garuu bal'aadhaan boochoodha karichi wal qixxaataadhaan namoonni irra deeman danuudhaan macaafi qulqulluun eenyufaatu karicha irra jira miti waaqayyo karicha irra jiraatu gaaffiin jalqaba jiraa waaqayyo karichi gaariidha moo gadheedha miti jiraa waaqayyo karicha karichi dhiphaadha moo bal'aadha karichi rakkina qaba moo rakkina qabu karichi deemsaaf hin mijata moo hin mijatu karichi dheeraadha moo gabaabaadha miti jiraa waaqayyo karicha akka nu jennu barbaada waaqayyo kanaaf seera keenatti agarsiiseen isaaniif ibsaa miilla kootiiti jedheetu dubbata Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 12 kaasee akka jedha Ibroota boqonnaa afur 12 kaasee dubbiin waaqayyoo jiraataadha humna hojjetus of keessaa qaba billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba inni lubbuudhaaf hafuura buusaadhaaf dhukka gargar hin baasa yaadaaf akeeka garaa namaa qoree faraduu hin danda'a wanta waaqayyo uume tokko illee isa duraa dhokachuu hin danda'u wanti hundinuu saaqama ija isaa durattis mul'ataadha nuyis waan goonee sababii isaa wajjin isatti himuun nurra jira jedheetu dubbata namichi Ibrootaaf ergaa barreesse kuni waa'ee dubbii waaqayyoo barreesse boqonnaa afur lakkoofsa 12 kaasee dubbiin waaqayyoo kunii jedhe jiraataadha waan du'aa miti jechuusaati waan lubbuu qabuudha jiraataadha jechuusaati jiraataadha waan darbu miti waan hafu miti dubbii koo keessaa fidalli tokko ittiin hafu isheerra waaqniif lafti darbuutu salphataadha gooftaa Yesuus waaqniif lafti yeroo inni dhaqee firdi isa dhumaa barcuma firdii irra gaafa inni taa'u waaqniif lafti fuula isaa duraa baqatudha sagaleen waaqayyoodha dubbiin waaqayyoo garuu jiraataadha waaqniif lafti hin darbu dubbiin waaqayyoo garuu hin darbu waan hin dabarreedha kun waan hin geeddaramneedha kun humna hojjetummoo of keessaa qaba dubbiin kun dubbiidhuma miti taratii miti kun humna hojjetutu isa keessa jira kanaaf Phaawulosiin dubbiidhuma duwwaadhaanitu beekumsa namaa haasa'aa gara keessan dhufne miti nuyi humna waaqayyoo wajjiniin gara keessan dhufne dubbiin waaqayyoo kun maaninni humnatu keessa jira humna waaqayyootu humna namaa miti humna waaqayyootu humna hojjetu of keessaa qaba jalqabatti lafti bifan qabdu turteedha lafti bifan qabdu turte kanaaf waaqayyo yeroo inni dubbii isaa dubbatu maal ta'e lafi bifa godhate hin dubbata waaqayyo uumamatu uumame uumuu danda'a dubbiin waaqayyo kun waan hin jirretu jiraachisa waan jirurraatu waa fida miti waan hin jirrerraatu waan jiru fida waan hin qaqqabatamnerraatu waan qaqqabatamu fida waan hin argamnerraatu waan argamu fida humna hojjetu of keessaa qaba dhukkubsataa fayyisuu danda'a jaamaa banuu danda'a hidhamaa hiikuu danda'a naafa diriirsuu danda'a du'aa kaasuu danda'a jireenya namaa geeddaruu danda'a ilaalcha namaa hin geeddara dubbii namaa hin geeddara humna hojjetutu of keessaa qaba billaa gara lamaan qara qabu caalaa qara qabaadha gara lamaanuu muruu danda'achuu isaati lubbuudhaaf hafuura buusaadhaaf dhukka gargar baasa meeshaan jaarraa 21ffaa kana keessatti ba'ee meeshaan gurguddaan dhandha namaa keessa waan jiru hundumaa qoratanii bira ga'uutti hin danda'amu meeshaan sammuu namaa ol ta'e ogummaan bara kanaa fiduu danda'eera haa ta'u iyyuu malee lubbuudhaaf hafuura gargar baasuu kan danda'u meeshaan hin argamne boris hin argamu
buusaaf dhukkaa gargar baasuu danda'a. Dubbiin Waaqayyoo kun garuu lubbuudhaaf hafuura gidduu liqeetu gargar baasuu danda'a jedha. Buusaadhaaf dhukka gargar baasaadha. Yaadaaf akeeka garaa namaa keessa jiru qoree bira ga'uu danda'a jedha. Maal namni akka yaadu dubbiin Waaqayyoo kun qoree bira ga'a jechuusaati. Eenyuyyuu yaada namaa beekuu hin danda'u. Dubbiin Waaqayyoo garuu yaada namaa beeka. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Wanta Waaqayyoo uume keessaa isa duraa kan nakkootu tokkoyyuu hin jiru. Hundumtuu dubbii Waaqayyoo duratti saaqamaa akka ta'etu dubbiin Waaqayyoo dubbata. Ergaa Phaawulos Ximootiyoosiif barreesse isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 fi 17 dubbisa. Ergaa Phaawulos qulqulluun Ximootiyoosiif barreesse waa'ee dubbii Waaqayyoo kana boqonnaa 3 16 fi 17 akkeedha. Caaffanni qulqullaan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame barsiisuudhaaf, balleessaa hubachiisuudhaaf, qajeelchuudhaaf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godhaadha. Caaffanni qulqullaan kun hundinuu maaliin barreeffame? Phaawulos geggeessaa hafuura Waaqayyootiinitu barreeffame. Kanaaf maal gochuu danda'a? Barsiisuu danda'a jedhe. Macaafni qulqulluu kun nama barsiisa. Barumsi biyya lafaayyuu nama waldhaalaa tokko fuudhee beekaa godhuu danda'a argateeti. Nama dhaabbatee qajeelchee haasa'uu hin dandeenye tokko mana barumsaa gaafa dhaqu manni barumsaa jijjiiree nama dhaabatee toora galchee haasa'u godhuu danda'a. Nama gadduumii qajeelchee qabee bismaara tokko rukutuu hin dandeenye injinera mana ciccimaa mana bebbeekamaa ijaaru godhuu danda'a manni barumsaayyuu. Namuma waa'ee irra keessa namaayyuu hin beekne waa'ee keessa namaa akka inni beeku godhuu danda'a. Neervii namaa lakkaa'ee hidda namaa lakkaa'ee keessa namaa waan jiru hundumaa akka inni beeku gochuu danda'a manni barumsaa biyya lafaayyuu. Namuma seera hin beekne namuma takkaa taa'ee nama raarsee hin beekne fuudhee seeraan nama beekamaa godhuu hin danda'a. Nama murtee gurguddaa kennu nama biyya geggeessu godhee geggeessaa godhee leenjisuu danda'a manni barumsaa biyya lafaayyuu. Erga inni gochuu danda'eeti dubbiin Waaqayyoo immoo kana caalaa jireenya namaa qaruu, jireenya namaa moroduu, jireenya namaa hojjechuu danda'a. Barsiisuudhaaf dhimma hin baasa. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Balleessaa hubachiisuu danda'edha. Maaltu? Dubbiin Waaqayyoo kun yeroo namoonni balleessanii calluma deennisu hin balleessite hin dogoggorte karaatti deebii qajeelli sirraa jedheetu balleessaa isaa itti hima. Yoo inni balleessaa isaatti fufee deeme waan isa eeggatu itti hima. Karaan ittiin deebi'ee qajeelee nama qajeelaa ta'u immoo itti agarsiisa. Balleessaa hubachiisa dubbiin Waaqayyoo kun. Si'a tokko namoonni waa'ee koo dubbatte kaadhu. Maaliif waa'ee koo dubbatte? Maaliif waa'ee koo barsiifte? Namaan jedhu macaafi qulqulluun waa'ee keeti kan inni dubbatu. Waa'ee kooti kan inni dubbatu. Namni of ilaallee keessatti akkuma of argu namni hundumtu macaafa qulqulluu keessatti of arga. Nama dogoggoreen hin dogoggorteera. Nama ejjeen ejjiteera. Nama haateen hin hatteera. Waan isaaniif qophaa'etu itti hima. Balleessaa hubachiisa. Qajeelummaatti leenjisuuf dhimma baasaadha. Nama leenjisuu danda'a. Mana leenjiiti macaafi qulqulluun kuni. Nuyi amala waaqayyummaa Waaqayyootti leenjifamuudhaaf akka nu iddoo kana jirrutu Phexros ergamaan ergaasaa keessatti dubbata. Kanaaf nu jijjiiree amalli Waaqayyoodhaa jireenya keenya irraa akka inni argamu godhuu danda'a. Nama ajjeesaanii namoota nama du'a keessaa baasu godhuutti leenjisaa. Nama hatu hadnasaa dhiisee hojjetee namootaaf horii kennu, namootaaf arjoomu akka inni godhutti leenjisuu danda'a. Nama taa'ee hamaa yaadu hammeenya isaa keessaa baasee nama taa'ee waan qajeelaa yaadu gochuutti leenjisuu danda'a. Leenjisuu danda'edha. Bifa Yesuus Kiristoositti nu leenjisa wangeelli kuni. Yaada keenya keessaa nu baaseetu yaada Waaqayyootti nu leenjisa. Yaada Waaqayyoo erga hubannee booddee attamitti yaada Waaqayyoo sana keessa akka jiraannuttitu nu leenjisa. Mana leenjiiti jechuudha kun. Mana leenjiiti. Namoonni mana leenjii macaafa qulqulluu keessaa ba'an. Baayibel kolleejjii duwwaan dubbadhame innis mana leenjiiti. Haa ta'uyyuu malee mana keetti of leenjisuu dandeessa. Mana keetti si leenjisa kun. Gola kee keessatti macaafa qulqulluu kun si leenjisa.
yaada waaqayyoo si hubachiisa. Yaada waaqayyoo baachuu akka dandeessu si godha. Yaada waaqayyoof adda si baasa. Yaada waaqayyoof nama jiraachuu danda'u si godha. Humna ittiin jiraatan, ayyaana ittiin yaada waaqayyoof jiraatan sana sii kenna. Dandeettii sana si keessatti uuma. Haaleluyyaa. Maqaan waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf karaa ittiin waaqayyoo yaada isaa biyya lafaatti mul'isu yoo jiraate karaa dubbii isaa kana. Inni lammaffaan karaa hafuura qulqulluutu waaqayyoo yaada isaa biyya lafaatti mul'isa. Ergaa Phaawulos qulqulluun warra Qorontoosiif barreesse isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 fi 11 irraa yoon isinii dubbise. Ergaa Phaawulos qulqulluun warra Qorontoosiif barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 10 fi 11 irraa waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'iseera. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada waaqayyoo isa gadi fagoo iyyuu qoree bira hin ga'a. Waan yaada namaa keessa jiru hafuurumaa namicha keessa jiru tu beeka malee namni biraan beekuu hin danda'u. Akkasumas hafuura waaqayyoo malee eenyullee yaada waaqayyoo hin hubatu. Hafuura waaqayyoo malee eenyullee biyya kamiin yoo jiraattellee sadarkaa barumsaatti hammam yoo qabaattellee qabeenya guddaa yoo qabaattellee hammam nama kadhataati yoo taatellee karaa hafuura qulqulluu yoo ta'uudhaa baate yaada waaqayyoodhaa hubachuu hin dandeessu. Phaawulos akka jedhutti waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan kan nutti mul'ise. Hafuurri qulqulluun waa namatti mul'isa. Hafuurri qulqulluun waa namatti agarsiisa. Hafuurri qulqulluun waa namatti hima. Karaa hafuura qulqulluu kana nuyi argine karaa hafuura qulqulluu kun nutti mul'ate. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada waaqayyoo isa gadi fagoo iyyuu qoree bira ga'a jedhe. Hafuurri qulqulluun waan meeqadhee waan hundumaa yaada waaqayyoo isa gadi fagoo iyyuu maal godhadhee qoree bira ga'a jedhe. Yaadi waaqayyoodhaa gadi fagoodha. Yaadi waaqayyoo yaada namaarraas fagoodha. Garuu maal godha hafuurri qulqulluun isa gadi fagoo isachi fagoo yaada waaqayyoo san qoree bira ga'uu danda'a jedha hafuurri qulqulluun. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namicha keessa jiru duwwaatu beeka. Yaada na keessa jiru eenyu keessan beekuu hin dandeessani. Yaada na keessa jiru hafuura sana keessa jiru duwwaatu beeka. Akkuma kana waaqayyoon keessa yaada jiru kan beekuu danda'u nama biraatu hin taane isa waaqayyoon keessa jiru hafuura waaqayyoo sana. Kanaaf hafuura isa waaqayyoon keessa jiru sana gaafa argannu hafuurri sun dhufee maal godha waan waaqayyoon keessa jiru yaada waaqayyoo sanatu nutti argisiisa. Haalleluuyaa. Kanaaf yaada waaqayyoo baruudhaaf hafuura waaqayyoodhaa fudhachuutu sinirra jiraata. Hafuura waaqayyoo akka dhaggeeffannuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Torbanarraa itti fufna. Sa'aatiin keenya waan dhumaa jiruufi asuma irratti naaba. Hundumti keessanii iddoo jirtanitti waaqayyo sin haa eebbisu. Torban kana yaada waaqayyoodhaa barbaadaa. Na eegaa dubbii waaqayyoon mana isinii fidee dhufutti. Har'a immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hin beekne namoonni yoo jiraatanii kana booddee gooftaa kan arguun barbaada yoo jettanii kadhannaa gabaabaa kana wajjiniin kadhadhaa. Yaa waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Gara kee dhufeeraa na simadhu. Cubbuu koo hundumaa naaf dhiisi. Maqaa koo masgaba jireenyaa irratti barreessi. Biyya lafaaf seexana ganeeraa an kana booddee kan keeti. Yaada kee natti agarsiisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Warri kee kadhannaa kana wajjin kadhattanii gara booddee keessan deebitanii kan turte haadha gooftaatti deebi'uu kan barbaaddan. Warri immoo gooftaan beekne amma garuu kadhannaa kana kadhattanii isin gooftaa fudhattaniittu maqaan keessan masgaba jireenyaa irratti barreeffameera. Kanaaf bor waldaa naannoo keessan jirtu barbaadaatti waldaa bira dhaqaa geggeessitoota waldaatti waan ta'e sanatti himaa. Nuufis nu barreessaa iskiriinii keessan irratti kan argitanii iimeelii keenyaan yoo nu barreessitanii nu ga'uu danda'a. Feesbuukii keenya irrattis nu quunnamuu hin dandeessu. Waaqayyo sinaa eebbisu, waaqayyo sinaa gargaaru, yaada waaqayyo barbaadaa, yaada waaqayyoof jiraadhaa. Baay'een isin jaalladhaa, barbaadhaa deebinee wal agarraa.